Yoo yaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanaal YouTube Skaalach jalatti argamtan hundumti keessanuu nagaan waaqayyo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jechaa egaa obboloota koo akkasumas hordoftoota YouTube kee jalatti argamtan hundumti keessanuu baga bara 2017 irraa bara 2018 tti ceetanii nagaan geessanii barri kun bara gaarii bara itti hojjannee jijjiiramnu bara tokkummaa bara jaalalaa nuuf haa godhu. Egaa obboloota koo hundumti keessanuu baga geessaniin jedheetin jira. Egaa ayyaana kana akkasumas immoo bara haarawaa dhufu kanatti bara hojjannee itti jijjiiramnu bara itti milkoofnu bara kushina arabaa keessaa itti baanu nu haa taasisu. Egaa hundumti keessanuu baga geessaniin jedheetin jira. Ittaan su'aan immoo obboloonni keenya tokko baay'een isaanii gaafa maatirraa fagaatan akkasumas immoo maatirraa fagaatanii jiraachuun ni beektu baay'ee ulfaata. Yaa ta'u malee immoo namoota baay'een isaanii hin gaddu yookiin immoo hin bo'u jechuudha. Yaa ta'u malee dhugaa dubbachuu fi wanti fayyaa guutuu waaqayyoon maatii keenya keessa hundumaaf yaa kennu. Egaa wanti nama itti dhaga'amu hin jiragin fayyaa qabaattee hojjettee maatii keetii aan hojjette san gaafa qooddee fi maatiin keetti gammadan qixxeetti gammaddeeti jechuudha. Egaa obboloota koo akka isinitti hin dhaga'amne warreen akka kiyyaa ayyaana mana arabaatitti dabarsitan yookiin immoo kushina arabaatitti dabarsitanii hundumti keessanuu akka isinitti hin dhaga'amne isiniin jedha sabarraanii baga geessaniis isiniin jedha. Egaa ijoolleen tokko beektanii dhugaa dubbachuuf oolan ilaalee baay'ee tokko na kaffaa jechuudha. Maaliif maatiin irraa fagaatanii ayyaana yookiin immoo bara haarawaa kana maatii wajjin gaafa ta'anii akkasumas immoo ayyaana gaafa maatii wajjin ayyaanessan namatti tola jechuudha. Haa ta'u garuu homaa miti. Guyyaan tokko har'ee boruu miti. Wanti hunduu hin jijjiirama. Yaa guyyaan maatii wajjin dabarsinee gammachuudhaan maatii keenya birattis dabarsinee mana keenyattis dabarsinu hin taana nu haa taasisuusi. Egaa akka isinitti hin dhaga'amne isiniin jedha. Bakkuma jiranitti ayyaaneffachuun immoo waanuma jiru. Kanaafiyyuu akka isinitti hin dhaga'amne isiniin jechuun jaaladha sumarraanii. Egaa obboleewwan tokko gara koomentii jalatti egaa obboloota koo waan akkasiitii bara itti tokkummaa bara akkasumas immoo tokko taanee afaanillee tokko taanee tokkummaa keenya waaqayyoon nuuf haa baay'isu zaranyinnatii nurraa balleessu nama waan hundumaanuyyuu wal biyya tokko Itoophiyaa taanee akkuma argaa jirtan waa baay'ee bara haarawaa akkasumas immoo bara haarawaa kana irratti gammachuudhaan dabalamaatii jira. Ingidihi biyyi keenya nagaa nuuf haa taatu malee biyyi keenya yeroo kunoo abbaayis eebbifamee asumarraanis baga gammaddanii uummanni Itoophiyaa hunduyyuu jechuudha. Itoophiyaa kan taatan hundumti keessanuu baga dassin jedhee unkaan dassalaachuu biyyaallee kana dabalatee immoo gammachuu lama gammadaa jirra jechuudha. Ingidihi barri kun dhugaa dubbachuu fi barri 2007 kun baay'ee ulfaataa ture. Bara obboleewwan keenya lubbuu isaaniitti dhabanii akkasumas hiriyoota keenya dhabne. Haa ta'u malee immoo ingidihi warra boqotanis waaqayyoon lubbuu isaanii amaaru warra jiran immoo umrii isaaniif yaa dheeressu akkasumas obboleewwan keenya biyya garaagaraa keessatti rakkataa jiranis immoo barri 2008 kuni ingidihi bara nagaa bara jaalalaa bara itti uummanni wal jaalatu nu haa taasisu dubbachuu fi egaa ingidihi darbe jedheetan yaada barri boo'ichaa barri gaddaa akkasumas ijoolleen godoo madaamii keessatti rakkina adda addaa keessa jirtanii waaqayyoon gammachuutti isiniif haa jijjiiru bara haaraa kana isaanirra garaa isiniif haa laaffisu akkasumas immoo warri karaa deemtan karaa gaarii biyya nagaatti galaa isiniin jedha. Ijoolleen galaa jirtan baay'eedha. Naawwan akkasiitii ingidihi jijjiiramni bara 2008 kun hin jiran itti fakkaata. Akka
dubbisetti akka matsaafni jedhuttisi barkumaan 2 7 5 irraa ka'eeti jechuudha. 5 6 7 kun baay'ee ulfaataa ture. Garuu immoo kanas dabarree barkumaan 2 kana dabarree giriin barkumaan 8 kun immoo bara itti gammannee jiraannu nu taasisu. Gammachuun beektanii biyya ormaatitti gammachuun injirtu nama bara dhufummoo maatii wajjin dabarsu nu taasisu. Obboloota koo hundumti keessanuu nama mana keessatti dabarsu sinaa taasisu bara dhufu jechuudha. Nama maatii keenya biratti dabarsu nu taasisu. Inni akkasiin jedha obboloota koo egaa bara itti jijjiiramnu bara itti hojjennee itti argannu nu taasisu. Inni akkasiin jedha warroota rakkataa jiranillee kadhannaa keessanii yaadadhaa isiniin jedha keessattuu obboloota keenya. Egaa hundumti keessanuyyuu obboleewwan tokko komentii jalatti maal nuun jettaa bara 2008 kanatti warreen jedhan baay'eetu jira. Galatoomaa komentii babbareedaadha. Warreen na barreessitan guddaa galatoomaa. Nama hojjeteetti milkaa'u sinaa taasisu akkasumas immoo bara gammachuu isiniif haa ta'u. Dhugaa dubbachuu fi jajjabinni isin komentii jalatti na jajjabeessaa jirtan bareedaadha. Galatoomaa isiniin jedha obboloota tokko guddaan isin galateeffachuu barbaada. Jabinni walumaanii namni nama jajjabeessu gaafa ta'e kophaa ofii wanti godhan tokko hin jiru. Isinitu asirra nagahee isinitu asin nagahee guddaa isin galateeffadha. Akkasumas immoo bara gammachuu nyaata qofaan osoo hin taane irraa fakkeenyaaf nuyi akka biyya keenyaatti nyaannee akkasumas immoo waan gaarii tokko nyaanne maatii keenya jettanii warreen gadditan dhugaa dubbachuu kana waanuma tokko natti fakkaatu jechuudha. Kanaafiyyuu warri gadditanis warri boochanis omaa miti isiniin jechuun jaalladha asumarraanii. So maaliif maatirraa fagaachuun baay'ee ulfaataa. Guyyaarraa kan akkanatti dabarsuun kophaa keessanii akkasumas immoo namoonni bakka inni beektu miiree yaa biyya keessatti ala bareedaadhaan dabarsaa jiru kabajaa jiru waan ta'eef nullee akkasitti kabajuus baannu bakkuma jirrutti kabajnee bakkuma jirrutti ayyaaneffannee rakkoo hin qabu. Fayyaa guutuu qabnaa gammannee jiraarraa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namoota meeqa kan hojjetee akkasuma deemuu hin dandeenye namoota bakka hojii odoonanis akkasitti hojjedhe kan jedhu namoota meeqa. Kanaafiyyuu waan tokko ofitti gadduu osoo hin taane ani tamasgeen jennee waaqa keenya galateeffachaa akkasumas waaqa keenya galateeffachaa hojii waan gaariidha. Hojjedhaa nyaadhaa waan jedheef waaqayyos immoo kanaaf hojiin homaa miti. Warreen gadditanis warreen boochanis homaa miti. Xankiru jabaadhaa. Bara 2008 kanarratti immoo sirriitti nama hojjetee of jijjiiru nama baqa warri mana ijaaraa jirtanis warra makiinaa bitaa jirtanis hundumti keessanuu sinaa milkeessu jabaadhaa isiniin jedha. Qaamocheen mana madaamii jirtan hundumti keessanuu aizuuchuu wal jajjabeessaa. Kanaaf dhugaa dubbachuu fi ijoolleen akkasitti boosanii gaarii miti jammar yeroo ayyaana yaa nama kaffa'uun dhiisu kennu ohuma jajjabeessaati malee hundumti keenyayyuu maatii ani dhugaa dubbachuuf yoo xiqqaate naannoo waggaa 8 waggaa 9 wayiiti ergan ayyaana kabajuu dhiisee jechuudha. Kanaaf maatii wajjin kabajuu dhiisee tureen jira ግን umaanatti fakkaatu jechuudha. Kanaaf aizuuchuu jabaadhaa isiniin jedha. Bakkuma jirtanitti gaafa ayyaaneffattan waaqa keessan galata. Ayyaanni kanumaa jechuudha. Kanaafiyyuu nama bara kanatti waa hunda waan hojjennu itti milkaa'u nu taasisu. Buleewwan keenya karaatti irree kufanii haala beekamneen nyaatamaa jiran kanallee dhugaa dubbachuu fi baay'ee ulfaataadha nu beektu. Yookiin qarshii akkasumas kan saamamaa jiran ijoollee baay'eetu jira. Kanaafiyyuu dhugaa dubbachuuf sirriitti xinqaaqee barbaachisaa. Xinqaaqee godhadhaa. Qarshii keessan akka namni isin hin nyaanne hin gooyoomina. Maaliif sirriitti xinqaaqee barbaachisaa. Keessattuu beektanii haala hojiitiin wal qabatee yeroo ammaa kanatti kan deemaa jiru waa baay'eetu jira. Online irraan kana hojjedhu kan jedhu kun baay'ee ijoollee keenya miidhaa jira waan ta'eef waan akkana kana ittiin seenaan isiniin jedha. Na qarshii keessan qabadhaa.
waan ittiin hojjettan ofii keessaniif dhuunfaa keessaniin hojjedhaa malee waan online irraan deemaa jiru kan akkanatti hin hojjetinaa isiniin jedha. Dhaamsi kiyya kana fakkaataa isiniin jedha. Turtii gaarii qabaadhaa isiniin jechuun jaalladha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti nagaan turaa. Ayyaana gaarii isiniif yaa ta'u hunduma keessanii bakka jirtanitti barri kun bara nagaa bara jaalalaa nuuf yaa ta'u turtii gaarii.